nan bilookkee ofii makiyyaa gariin immoo ofumaayuu na bilookken. Akkama gara amantii deemtaa, akkama akkas gootaa, akkama Yesuusiin gantaa, Yesuus malee jireenyi hin jiru, Yesuus malee karaan hin jiru, Yesuus malee dhugaan hin jiru, karaa isaa malee jannanni galuun hin jiru. Ati isa kan maraateetii kana tattee amantii kee jijjiirtee naan jedhanii hiriyoonni kiyya hedduu tokko hamma na bilookkutti. Okay. Yoo akkas ta'e Yesuus waaqaa miti jedhee Ustaaz Faraan nashidaa baasee isin garuu immoo Yesuus waaqa ta'e nashidaatti baaftee Ustaaz Faraanitti. Nashidaa baaftee turte Yesuus waaqa ta'e. Yesuus waaqa yoo dheereen itti baase. Nashidaatti baaftee? Eewa. Okay. Maaltu si mudate erga islaamummaa qabde wanni mudannoon gorsa namaa ta'u kan namni illee barnoota irraa fudhatu ati mormii bareedaa fi haala chaalenjii jabaa gooteeti gara islaamummaa dhufte dubbisuu akkasitti hanga kunoo nashidaa Yesuus gooftaadha jettee nashidaa Ustaaz Faraa irra dalayduu gabbaatee boohuu boa akisi sirinju hunda gabbaatanii boochanii jawweesii dhufu. So challenge jajjabaadha. Challenge kana hundara jabaadha. Challenge kana hundara jabaa. Haadhaa fi abbaa jaalattu. Hiriyaa fi qabeenya hunda dhiistee rabbii kan kee filattee dhugaa qabattee gabana as dhufuun suni hedduu ulfaataadha yeroo sanatti. So maali mudannoon si mudatee jira addatti? Kawaan gorsitu? Mudannoon karaa maatii ni jira. Maatiin abbaan kiyya osoo dhiifamaanii osoo natti aaree jiru osoo dhiifamanaan hin jedhin akka maqaana balleessitaa amantiin akkamitti amantii jijjiirrattaa abboommii kiyya diddeetu naan jee achumaan osoo anillee deebi'ee dhiifama hin jenneeni kan addunyaarraa deeme. Sababa sanaatiin maatiin illee sababa keetiitti abbaan kee du'uun isaatii naan jedhanii sababa keetti abbaan kee du'ee situ warra seexanaa achi biyya Arabaa keessa teessanii akkasitti beekaan jiraa mitiiree amantii islaamaa kana hedduu balaaleffatanii jechuudha. Hedduus inni jibbanii sababaa keetti abbaan kiyya dhukkubsatee marfee hedduu geessanii yeroo sanillee obboleessi kiyya hangafaa tokko naa daawwalee achumaan gara amantii sanii dhiisiitii achi warra biyya kanaa immoo yaani warra seexana wajjin gabbaranii jawwee gara suudii kanaatti fayyadaman jedhanii akkasitti wanni jedhu. Sababaa isheetiitti abbaan boqote naan jedhanii achumaan dhiiseetii biyya galuuf kan hin karoorsee jiru silaa kontiraata xumuree achumaan dhiisee biyya galuullee. Wanti duuba amma ilaalchi amantii islaamaatiif qaban hedduu ulfaataa fi gabboo irraa jechuudha. Nama biyya galee ni maraattee ja'anii faa qabanii hidhanii isiin fayyaa qabdi beek rabbii tokko jedhu gomsinaan. So waan akkasii hundaatu ture. Mana wanti silata namarraa dhabu silata dhaqanii mjiyyoon jeekana taate ja'anii faa silata nama dhaquufaa jira. Sigalee wanti akkasii faa jira. Ati wanni akkasii qonnaan maltu jiru. Naani gara biyyaatti hin galle. Gara biyyaa hin galle. Achuma ta'anii na doorsisu. Hanga dhuftutti malee gaafa dhufti harka kee miila kee walitti qabnee mana raajii masarattaa si geessina naan jedhanii na aadatu. Achuma obboleessa kiyya dhugaa dubbachuuf ni bilookkee. Na aarsan jennaan nan bilookkee yeroo sanatti jechuudha. Obboleessa makiyya hin bilookkee. Kama wajji alatti bilookkee jechuudha. Isaanis sababaa keetiitti abbaan akkis ta'ee maanti soonaan jennaan biqaa achumaan hin bilookkee jechuudha isaanii. Obboleessa kiyya ofirraa bilookkee. Ashir. Waldaa keessatti hoo maaltu ture waldaa keessatti? Waldaa yeroo biyya jirru ani akka waldaa sanaatti ni tajaajilamdeeti. Kwaarii jedhanii faarfannaadha. Ani faarfanna ture. Shubbisaa walla. Ni shubbisa. Amma ati waan beekuu qabdu hikma maal
maaltu siif raajamee yuusin jechaa jiranii. Ammoo wanta kan si daawu akka obboleessattis akka abbattis waan isin jiru barbaadu kullu nafsin dhaa'iqatul mawt. Nasbiyyaan hundi waan dhamtuudha. Wanni lubbuu qabu wala islaama kiristaana haywaana nama jedhu hundi isinu fidu lubbuun hundi kanuma du'a harkaa qabdu. Ati sababa ati islaamummaa qabachuuti namni du'u hin jiru. Rabbiillee irraa hin gaafatu. Ati haqa qabachuu keetiin dhugaa qabachuu keetiin ati rabbii tokko citaamanii keetiin wanni ati taatu tokkolleen hin jiru. Batii yookaan diliinsi gubbaa jiru tokkolleen hin jiru. Musittiin dhagahamii. Musittiin dhagahamii. Inni biraa obboleetti laal rabbitti amantii ergamaa rabbiitti dhugoomsite alayhi salaatu wassalaam osoo haadha abbaan kan kee amantii fedhanillee qabaatanii isaan kabajuu waan isaan kaddamuun waan dirqama. Sigaleen garuu amma isaan amantii irraa deebi jedhanis hin dirqinitti. Amma isaan gartee islaamummaa irraa deebi jedhanis hin dirqinitti. Haqa haadhummaa sana sumarraa qaba. Ammoo sababa keetiin itti haa du'e akkas hubadhu. ربي سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نسبيات كل نقطة لبوسي ونور الكسوس. كل من غير يقول أتربي تمام كمالي أكبر كذي متغربي تمام. سيقولي خون سموه أنك سيقولي أكسميني شوفي. أوكي؟ سكين لغاني. أمس وصوص لاغت الإسلام ما نمان جالتهم تاتي. عادي رقم ربي عليه الصلاة والسلام قتل شهداء. نور رايو تاني ملي أنغرب بين كرتي جيت تبوك أنا أبو واربي في بيت تقولي أكس أمري سبب في ديسي. أوكي؟ نامسي هريرو نتي هريرو تخيلوا جين كابتو. وغرتي غرسنا ماتو غرسنا ماتو مالتو جروا ولا أسرت تبرزيتو. wanni ani asirratti dabarsu keessumaa uummata musliimaa obboleeyyan kee musliimaa hedduu galateeffatu. Garii isaanii maqaa isaanii yoo ta'e kan hedduu tokko gara amantii kanaatitti kan barumsa kiyyatuu tawaa'ee barnoota kana keessatti kan baradhu kan taasisu yeroo hunda sana hordofu gaddaaf gammachuullee jawaa dhufu jedhee na jajjabeessu paaster Aliidha. Jalqaba gaaffiif deebiillee isaanuma waliin gochaa turre. Ammoo Ustaas Farhaanis akka namantii kanarratti jawaadhee baradhu na taasisanii akkasuma ijoolleen hiriyoonni baay'een ni jirani jechuudha. Kan na barsiisanillee kan na gorsanillee hedduu jirani jechuudha. Ammoo Ustaas Awwal Fayisi bakka hedduu tokko miidiyaa kanarratti hedduu gorsanillee hedduullee akka ijoolleen garam kiristaanarraa dhufanii gara musliimaatitti makamuun akka isaan jabaatanii dhaabbatanii baratanii akkallee boruu fi falmiin warra karaa maatiirraa yoo isin dhufe kan jabaatanii deebistanillee yoo barattanii nun jaani barumsa keenyallee sirrii barannee akka nu barannee bakka guddaa geenyu nu gorsanii ammas akkasuma warroonni nu barsiisanii turanii Rabbiin jazaa isaanii haa kaffalu. Dhugaadha hedduu tokko obboleeyyan musliimaa keessumatti hedduun galateeffadha walumatti qabee jechuudha. Jaalalatti namaaf qabanii akkasuma nama jajjabeessuu isaanii nama gorsuu isaanii hedduutu jiranii hedduu tokko galatoomaan jedha asumarraa. إسلام تبغى خيتين وانت واجد الحمد لله ربي إسلام ما سبتاسي أمانتي كلام ربنا ترى سيدي بس غير إسلام ما تروح خيتي وانت يعني رب جيتش كنا نبي نجري تيجي عبد ما تجرو ربي جيتش تكفاتي ما تيجي رالي فجأة ما تيجي يلي رب ما جيتش ما تيجي يلي هم بيا أرما خنا في يورون قلوف كأتي ربنا في التي جرامتي تنانا في ده
achiin booddee sabuma sanaatiin dhiise waan qabullee nin dhabee jechuudha. Alhamdulillah rabbil alamin. Natti yaani anaaf wanni hunduu anaaf gammachuudha. Maaliif jennaan rabbii tokkichatti amanee an obbaree waa'ee tokkichummaa rabbii kana yoo yaadadhee rabbiin tokkicha malee hin jiru yoo jedhanii rabbii makayya wajjin wal baruutu hedduu tokko na gammachiisa. Rabbiin tokkicha jedhee rabbumaaf sagaduu kiyyayyuu hedduu tokko itti gammada ittiin boona hedduus gammada gaddaan qabu alhamdulillah rabbil alamin. Maaliif rabbiin gahaadha waan ta'eef. Ijoollee akka keetii gara islaamummaadha dhiyeenya dhufan kanaaf dhaamsatti qabdoo jiraattee dhaamsa bareedaa godhii fi inshaallah bush godha kuma takkaa fi hanga 500 naa godhaa fi naa guuta jazaakallahu khairan bareedii teenya bu'aa bahii hedduu keessa dabartii gara islaamaa dhuftee alhamdulillahi rabbil alamin baga rabbiin islaamumas fidee irra gasti haa dhaabuu siin jaa inshaallah barnoota yoo hariiroon baruu fi barnoota barachuu irratti tattaaffii nuti godhaa jirtu akkamii amma alhamdulillah barnoota barachuutti hin jira. Orang barsiisanis hagalee toomanii barnoota illee barachuun ittiin jira alhamdulillah barnoota barachuutti hin jira. nama hiriyaa keetii wajjin yeroo dheertuu turtantu jira inshaallah nama isin ol gaji. Wahai gula fi namna sita kunun dinu inshaallah wadi girti ka fena kan nahi latoma networki kamu tapta me tapta gura networki je mbe hollai obi ne hikma abuta ka hikma me godi me obi obi indirto okay aye namonni ati galateeffatu barbaadde yoo jiraate inshaallah carraa xumuraa si kannee hikma anasir amin godha Sagaleen kiyya nagaama ustaas mo'iitirra jirtan. beekaa fi qabadde jeeqaa jiraannani sirraa cufe akka yoo ati na biraa cufe mee si biraa sirraa eejee soo namni ati galateeffattoo jiraatte inshaallah dubbadhu maayikii qabadde dhageeffadha wanni dhaamsi xumuraa ati dabarsuu barbaachisuu jiraate namni galateeffattoo jiraate soo dhaamsi xumuraa ati qabdu Ayyee dhaamsi muraanii qabu obboleeyyan kiyya gara amantii kiristaanarra gara amantii islaamaa kana dhufanidha. Tokkoffaarratti amantii islaamaa kanarratti obsa barbaachisa. Namoonni hedduun gariin isaanii sababa garaagaraaf jecha bu'aa bahii hedduu kana dabarsuu dadhabuudhaan tokkichummaa rabbii kana ergi baranii hubatanii rabbiin tokkicha ta'uu baranii hubatanii garaa garaatiin hiriyaa jedhanii abbaa jedhanii haadha jedhanii gara amantii kanaa dhiisanii gara amantii sanaatti deebi'an jiranii jechuudha. Kun immoo tokkoffaarratti obsa dhabuudha. Lammaffaarratti immoo waa'ee diinii kanaa barachuu dhabuudha. Irra caalaatti gaafa gara amantii kanaatti dhufanii irra caalaatti barumsa nama barbaachisa. Yoo barannee yoo hubannee akka nuti amantii sanarratti dhaabannu nu godha waan ta'eef barachuutu nu barbaachisa jechuudha. Kana wanni aanaa barbaadu erga amantii dhugaa baranii erga amantii dhugaa bartanii obboleeyyan kiyya kan dhuftanii gara amantiitti dhuftanii achi deebitan jechuudha. Obsa qabaadhaa tokkoffaa obsadha. Obsi eenyumaafuu barbaachisaadha. Yoo obsa qabaattan waa hedduu dabartan. Chaalenjiin hedduu ni dhufaa. Maatiirraa ni dhufaa. Hiriyyaatiin ni dhufaa. Karatti qabeenya illee dhabuu ni dhufaa waan ta'eef garuu irra guddaa irratti immoo guyyaa boru san
gaaffii qabrii sana namni nu wajjin dhaabatu hin jiru. Maatii har'a nu jennee hiriyaa nu har'a jennee obboleessa nu har'a jennu tuni achi qabriin nu gatanii nu biraa deebi'an. Kan gaaffiitti hafu nu ima mataa keenyaa fi hojii keenyaaf rabbii keenya qofa. Kanaafiyyuu nuti rabbii keenya wajjin wadhabuurra qabeenya keenya dhabuu maatii haadhaaf abbaa dhabuu hanga isaan amantii keenya hin dhumnetti waan dandeenyuun nagaa gaafachuu akkasumas immoo isaan bira dhaabbachuu malee har'a amantii warra kiyyaaf jedhee abbaa kiyya haadha kiyya obboleeyyan kiyyaaf jedhee amantii dhugaa baree yeroon achi deebi'u isuma qarasaan wallaalee hafeyyuu wayya dhugaa baree achi deebi'urra jechuudha. Kanaafiyyuu ani dhaamuu barbaadu warra as dhuftanii achi deebitaniif tokko farratti obsa qabaadhaadha. Barumsa immoo waa'ee amantii islaamaa immoo gadi fageenyaan iddoo isiniin galletti gaafadha. Amantiin islaamaa kun amantii akkamiiti? Boruuf amantiitti milkaa'anidha. Gaaffii warra namni hin beekne isuma beekurraa barataa mitiire. Kanaafiyyuu isa beekurraa barannee hubannee akkasittiin gara amantii kanaatti warri dhuftanillee irratti sinaa jabeessu warra ammarree irratti sabaaxaa godhattanii irratti obsitanii irra jirtanillee rabbiin obsa guddaa hanganan jedhamne isiniif haa dabalu. Akkasuma jabaadhaa isiniin jedha. Obsa barbaachisa jechuudha amantii islaamaa kana keessatti. Obsa barbaachisa akka kiyyaa kana obsaadha. Namni egaa Oromoon illee ollaan akkam bultee beeka akkatti bulee abbaatu beeka jedha. Kanaaf obsa nama barbaachisa waan ta'eef obsuudha. Waan garaa keessaa garuma qabatanii rabbii ofii wajjin waliin du'aa kadhatanii bakka hidhatanitti du'aa godhatanii waa hunda keessatti rabbii ofiitti of gannaan waan kaleessa dhabanii irra caalaa rabbiin bakka namaa buusa jechuudha. Kanaafiyyuu rabbiin sabaataa irratti isin haa kennu isiniin jedha. Jabaadhaadhaa obsaadhaa dhuftanii hin deebi'ina. Hubadhaa baradhaa. Fakkeen namoonni gariin gaafa amantii islaamummaa kanaa dhufu fakkeessuudhaaf dhufani. Amantii islaamaa kana yaani kaan namaaf jecha dhufee kaan immoo bakka oduumaaf deema isinii galee. Kanaaf waan yaadachiifte hikma namni anarratti piraankii dalagee qarshii walitti yoo xiqqaate qarshii 300 ol an harka qayyaan sassaabee itti ergee boonyee rakkannee piraankii irratti dalagee jira nama akkasii waan isaa jira. Sini ada kusi. Baay'ee akkas isiniin jira galatoomaadha. Kanaafiyyuu amantiin dhugaa yoomillee amantii islaamaatii nu amantii kiristaanaa keessatti turre waa hedduu sobamneerraa nutti raajaa turaniiru. Mana madaamii keessatti illee nu burjaajessaa turaniiru. Waa hedduu taaneerra jechuudha. Garuu har'a boqonnaa arganne gammachuudhaan akkasitti kunoo jiraachuu jira. Amantii islaamaa bareedaa kanadha. Hedduu namatti tola. Kanaafiyyuu jabaadhaadha. Warri dhuftanii itti irra jirtanis rabbiin irratti sinaa jabeessu. Warri immoo ganaa dhufuudhaaf hawwii amantii islaamaa kanaa qabaattanii rakkoon adda addaa isin mudatee kaan maatii akkam goona jettanii kaan obboleessa obboleettii kaan immoo hiriyaa qabdan akkam goona warri jettan gaafa buduutanii kan haqee qabriitti isin gatee deebi'u haadhaaf abbaa keenya sanii isaan hin galanii kanaafuu qabriitti eenyudha unuma kan gaaffii gaafatamu eenyu mataa keenya. Kanaafiyyuuti rabbiin nama amantii kana baree achi deebi'ee wallaalu rabbiin nu taasisini akkasiin isiniin jedha galatoomaadha. Akkasi dhaamsi kiyya kana fakkaata. Ammoo waan galateeffachuu barbaadu. Itti fufi yaada kan kibilisaan ibsa dhuftadhu rahma galcheechaa jiru jettan ergan rahma. Itti fufi yaada kan kibilisaan anis daqiiqaa takka lamnaa kanna buna uwwifadhee dhufaaya. Itti fufi taaptaa buluun tokko. Yo ergatte nan galcha baba deemaa rakkoon qabu. Buna uwwifadhee dhufa yeroo takka itti buufadhee. Misgaanii atillee waldaa keessatti seexana kasirraa baasna jedhan sanallee nu himi. Hai seetan ammumatti baasa achi nageessuufi keessa.
Ada kun seenaan deeggartamne dhallee seenaa irraan fudhamne dhallee jechuudha. ergate wanti yoo ergate ol galchi inshallah hikma biratti asbaadaatiiti hangasu mee gaafii wabii gaafii haafkan dhiheessi hangasu inshallah ni rahama rufi interview godha hangasu No, dagaa jirra askas. okay ati dhaanfaan jette fufi sanbooda inshallah Ayyee. Misgaane dhaga'ama? Dhaga'amu jira. Waa waldaa keessatti yeroo osoo faarfachaa jirtanii atillee faarfattuudha. Anillee faarfattuudha. Garuu guyyaa sanaati. Guyyaa sana ni faarfattee iyyuudha. Erga ati faarfattee madarakki irraa buutee booda mucaa kana keessa sheexaana jira jedhanii ka adda kee ture mansumniira yeroo sana ture akkamitti akka ture sanarraa nu himi. Hayyee yeroo sana faarfattu ture jechuudha. Kaarii faarfanna. San booddee konfiraansii jedhama mitiiree konfiraansiitu ta'ee jira. Konfiraansiidha. Waldaa garaa garaarraa dhufanii jechuudha. Achiin booddee fuulduruma kana dhaabadheetiin faarfannaa yogguu san faarfannaatti illee achiin ba'anii. San booddee akkanumaan bakka kana addan rukutanii seexana keessa jiran jedhanii. Ani seexanni na keessa hin jirtu beektanii. Ani dhugaa seexannu na keessa hin jirtu. Amma na qabanii harka kiyya kan akkana duuban na qabanii. Achiin booddee kun addan rukutaa kaan inni afuufa jechuudha. Seexanni si keessaa bahi jedhanii. Seexanni si keessaa baatu jedhanii inni afuufanii. Bakka ani na keessaa iyyuu didi amma akkam ta'e ijoolleetti mul'adha. Akkam ta'e hiriyoota kiyya mul'adha. Seexanni si keessa jirti naan jetti uummanni kun jedhee. Saalfii kana akkan ta'u dhabe saalfadhe baay'ee tokko saalfadhe jechuudha. Silaa konfiraansii ni beektaati. Konfiraansii jechuun egaa wanni bal'aadha. Addaraasha bal'aa keessattidha. Namoota hedduutu jira. Achiin booddee bakka achiin na afuufanii dadhaban jennaan bakka jaritti na lakkisuu didani. Ganna lakkisuu didnaan bakka iyyi isaa bahennaan si'a sadii akkanuma iyyi mangaagaa kiyya akkana na qaban jennaan. Si'a sadii iyyi. Banagaraatti laayii mudannoo kana yeroo hundumaa sirraa dhaggeeffachuu akka hin jaalladhu ni beektaa. Jaallattee osoo hin taane mangaagaa keessi qabanii akka daa'ima harmaa yookaan aannan waga'aniitti dhaqabanii tokko si afuufaa tokko adda keessa si rukutaa cinqii akkasiidhaan si'a meeqayyitee too keessaa baate. Osoo tokko harki kiyya lamaan akkana na qabaniiru. Maaliif jennaan kun seexanii fudhatee deemaa jira. Nan dhagaa maanii biqa beektu jedhu. Ani waan isaan jedhan tokko nan dhagaa. Garuu isaan ofii beektu mucoon wallaaltee jirti. Seexanichi keessaa waa hamma fudhatee baannanuuf deemaa jira. Hafuura seexanaa, hafuura qilleensa beellabuus moo maljaan isaa guyyaa sana hafuura beellabuu jedheetu. Beelzebul jechuun duraan waan guddaa wayiin si'a hangafa tisiisaa jechuudha jedhanii kitaabumarraa osoo dubbisuu argi. Kana jedhanii Aku dabar ketiga dua tiga be toko ini rajin sun mau bakal kisah be jenna kan nanti nak abang jenna hafur masani kan jibbe dan sesa dia kenapa iya tadi aku sepatani bakan guyya sani waldalle bagadde jechuudha waldaa bagadde hiriyoota kiyyattillee mul'atu jedhee waldaa bagadde naannoo ji'a lama akkasi waldaa lagadhe achiin booddee waldaatti deebi'e. Yaani egaa akka amantaa kiristaanaatti yookaan akka pirootestaantiitti namni tokko har'a yoo iyya keessaa ba'ee torbeetti yookaan torbee lamaatti ji'a tokko booda dhaqeetu akkasitti iyyeena keessaa bahee jedhee dhugaa ba'aatu wanta kana dhugaa baaseetta moo akkasumatti kuttire?
maali godhaa magalee gaasheetiini. Ati akkamitti namni kun akkamitti seexana keessaa baasanii jedhee abba qabbooyee maraadhee manatti galee. Ni maal dhugaa baaree hodhaa baqatte ani seexana maaltu na keessa jira seexanni si keessa jira jedhanii galee.